Unjiru namni hundinu sodaate harka micciirree karaa marii finnee gartee waa hunda goosifannee karaa Suudaan hunda bansiifannee bar akka yaada isaaniiti karaa Suudaan hunda bansiifannee meeshaa hunda hanga farra dirooyinitti achirraan naqannee dhukkeerraa kaafnee 4 kiiloo deebina malee maal kanaa wajji haasoyna nuti sodaatamoodha nuti jajjaboodha itti fakkaatti kabajaan gowwatti sodaa fakkaatti yaaboota ni mari'annaa teebilirra teenye ilmaan miskiinaa nu iddutti hin dhumin miskiinni nu iddutti hin dhumin jaanii gartee namni hayyoonni bebbeekamoon jajjaboon akka jeneraal Yilmaa Mardaasaa akka gartee field marshal General Biraanuu Juulaa akka gartee ajajaa waliigala Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali hayyoonni bebbeekamoon kun isaan kadhachuun sodaatti fakkaate jechuudha. Oromoof lolli haarayaa miti. Arralaal hin galleef nam tokkolleef. Dheengadda ololli ni deemeef. Ololli kamit deemeef dheengadda. Waraana isaan leenjisan warra isaan ichi keessan leenjifatan warra isaan ichi keessan leenjisan waraana ifii guddisan khawdirree lolaa dhaqee harka kennatu way hangana boojine jaaniiti gartee olola oofachuu turanii jechuu girrisaan keenya kuni suu jala jeega amma girrisaan ni deeggaramoon deeggaru suuta TV banateen nama dhokatee firraa laalee ay tikiree jabaadhu hogii Abiyyi tikiree isaa juukhana yoo ati dhuftee ulaatti dhodhooyite si sodaatee cufa ay rabbi nagayaa buusu siinja garaa keessaan bar tikiree deeggara dhiirota riiwee kam maduraa sanin nu salphifti wanti jeeti sodaata malee garaa keessaan isaa deeggara ay girra ay wallahi garaa keessaan isaan deeggaraa jechuudha soo girrisaa waraana keessatti isiin ijaarrattee fi akka waraana Itoophiyaa fakkaatee kun harka kennachuudhaan maqaa waraana Itoophiyaa kabajama kana cabsuudhaan gabbuusuudhaan addunyaan akkatti qofaltu khutuma takkitti tanaatu Itoophiyaa hoogganaay fakkeessitee jechuudha addunyaa guutuurratti abbichuu fi generaalonni gartee korneelor taarraa hanga abbichuu dubbiin dhaqqabdutti waan san hunda if keessaa xaraganii qulqulleessanii waraana qulqulluu akka bishaan kanaa qofa jechuudha lamma kan Itoophiyaan harkaa qabdu yeroo ammatti qulqulluu akka bishaan kanaa garta qulqulluu akka bishaan kanaati jechuudha walaa khazaa gaarbeenyi gartee harka kennatee Itoophiyaa maqaa balleessu tokko keessaa xare siistamaan lal ana Abiy Ahmed waa'ee waraana irratti isan shakku hin shakku arradhiisi guyyaa gaarbeja san makalaakiyaa gartee wayyaaneen qabatte san qabatee humna akka arraa kana kan hin qabne yaadadhaa guyyaa lola wayyaaneen nu rabbante gaafa gootichi keenya artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame gaafa gurbaan Jaawar Maammakkuun hidhame gaafa namichi Baqqalaa Garbaa hidhame deeggartoonni isaanii magaalaa Itoophiyaa tana gubuu turan biyya gubsiisuu turan ibidda san keessa dhaabbannee tikiree jabduu san firraa dhoorkee jechuudha dhiirti dhiiraa muummeen ministeera masaraa mangistii cufee bahee firraa dhoorkee jechuudha gaafas kireedita isa malee nam tokko qabu hin jiru jechuudha gaafa suuf irraa dhoorkee jechuudha arra isaa gartee wal qixxeeffate isaa waraana isaa qulqulleeffate isaa ijoollee abbaa gadatti gakkennee akkana ta'a jechuudha boonii miila walirra kaa'ee akkana ta'a kunola way arra miila fursirra kaa'ee misooma ballina gadaan irraa quban qabu jechuudha waa'ee lolaa kana maaliif nam sadi dubbii lal daraja humna sadii wal ta'ee jechuudha humna sadii wal ta'e sadeen dhaamsa gakkennamu lalama muummicha ministeerarraa muummeen ministeerarraa olimi muummicha ministeerarraa jeneraala gakkennamaa jechuudha
Jeneraalli irraa fuudhamu kun hin shakkamuu jechuudha. Kashakkamuu miti laa shakka fi sheeyitichi beeyta quraana hojjisii hima afaan arabaa kana keessa goonaa dhiifamnu godha maaliif afaan kana gartee sheekutiin nu barate laa shakka fi hogginan siinje shakkiin keessan jirtu afaan oromootti ijoolleen beeytan katabbiinii ku dandeessanii jechuudha jalatti laa shakka fi sigale warritti gakkennu dhaamsa qulqulluu gaddabarsa dhaamsa tuqaan qabne jeneraaltichi fuudhee horneelotaa fi waraana gaddabarsaa jechuudha. Warra ajaja fudhatu lal ka ajaja kennu ka gartee ajaja gaddabarsu ka ajaja hujirra oolchuu jechuudha. Qaama sadeen kana walii gale boarra. Way numaan gammade numaan gammade. Karaa lolaatiin sigale. Abbichuu injifachuun mootummaa badhaadhinaa tana injifachuun inuma hin danda'amu. Teebilirra yoo ta'e siyaasuu itti malee. Yooni beera Tigree kan hin hafne ilmaan Tigree kan hin hafne uummata jaldeeyyii ishi. Uummata nam lamaa jecha dhumu Tigree jechuun uummata maali kanneen jaldeeysa ishi. Sigale. Uummata namicha bombii udaan bombiin bororsitu saffa Geetaachoo namicha hoogganaa keenya jee Gabratsiyoon namicha bombii udaan lafarra bororsitu fakkaatu sanii fi Geetaachoo Raddaa namicha fuullisaa Addisuu Araggaa fakkaatu roottoo fuula roottoo kan. Kanaa jecha uummata dhumu uummata jettaani tanneen hoolayyii jaldeeyyii ishi takkaa garan qabne. Sabboonummaan baanan kun kanatti siiti gartee ganda keessa siite jaldeeyyii udaan lafa yaa'u tanaa jecha namni hayyuu keenya goota keenya jedhumaa jechuudha. Maali? Tanaafiin yeroo hundaa'u biyya sirnarra jaaraa malee namarratti hin jaarinaa jaa. Amma TPLF laal jaldeeyyiin tun namarra jaaramtee jechuudha. Gabratsiyoon irra jaaramte. Gabratsiyoon irra irraati jechuudha. Ilmaan isaa kanii khabaru teknooloojiidhaan addunyaa tana guutuu jijjiiruu danda'u. Arra jaldeeysa kanachi kaanii jaldeeysa kanaa jecha ilmaan isaanii fixu jiranii jechuudha. Sirnarratti nama jaaraa. Arra nuti tanaafi waywaachuu jirraa jechuudha. Yeroo hunda namoota irratti deeggartoota keenya haa ta'u, deeggartoota badhaadhinaa haa ta'u, warra biyya jaaruu haa ta'u, namoota irratti amma giroo laali jaawari irra jaaramteemi yoo jaawari hidhamte wajji hidhamte nuundiidhaa jirra jettee mana tetteessii jechuudha. Walaata Awurooppaa jirtu, walaata Suudii jirtu, walaata Ameerikaa jirtu, walaata biyya jirtu. Hundi sii hidha jirti jechuudha. Maaliif isarra jaaramte? Daawwit ibsa wanta shanee tana laali. Daawwit ibsa irra jaaramteemi daawwidumaa wajji manatti hidhamtee hidhaa tattaa'u jirti jechuudha. Amma isii loltu warte. Amma makkalaakiyaan daanga kabachiisuu kute yoo dhiira taate maaliif akka huccuu jijjiirrattee beera keessa maatetteessi maal lolle yoo dhiira taate namni yoo namarra jaarame tanaaf nuti badhaadhina sirna badhaadhina irra jaaraa malee nama tokko irratti hin jaarina laalamma joolleen waraanaa sun sirri gaggeessu jirti jeneraalonni amma abbichuun dubbachuu jira hujii ilmaa mardaasaati jechuudha amma maaltu oofamu jira hujii humna qilleensaatii jechuudha laal sirna irratti hoggii jaarti ajajni gaddabre zaaset harka maratanii ta'anii hujii isaa bakkaan geesse moo bakkaan hin geenye ka qoratamu eenyu ilmaa mardaasaati jechuudha gaafa lafoon eegalamte jeneraalticha lafooti jechuudha akka waliigalatti garuu muummichaa jechuudha tanaafi nuti sirnarra nama hidhaa malee sigale waan akkana amma akka Tigree kana ta'a jechuudha namni namarratti hidhame namni namarra jaarame namni nama gabbaru akka Tigree kana ta'a jechuudha tanaafi kanan godhinaa jennaani soo jaldeeyyiin tun arra ummata sii fixu jirti jechuudha ummata sii fixu inni mootti never arra maaltu biyya qabate arra waraana akkamtu jaarame waraana akkamtu isii lolaa jira waraana gosaati moo waraana amantiiti moo waraana gandaati moo akka isaanii gandee Tigree qofa Tigree jazbaa arra waraana Itoophiyaa waraana akkasii jaaramee lolu jira Soomaleen an Itoophiyaa jettee loltu jirti Oromoon an Itoophiyaa jettee lolu jirti
كمباتا ولايتا سبني سديت من إسان الراخنافة أني إني إثيوبيا نوجد أبتيلو الجراج الرا ورانا كسي جارمي بيا غوني بيا كسي جاري جوار ورانا كسي كمنا جوار تنافي غرتي هيوني خينيو هندي ميلا وللرخاي وسيتا أو جراج لا سبونو ما هنجيسين نما هيتو هنجيسين نما خسارتو هنجيسين نما سلبفتو سيقال أما تكرار رابرجو تكراي بق أجيني تكراي مارن تكراي ميتركشون تكراي سيقال سو سنيفو وان كان خيسا بيا وان كان خيسا بيا الرمال تهاجرة الرشان مال وجه فرساجرتي وي تكراي المان بق أولما تكراي دوامي بق أولما ياتي متي جوليوني دوينا نجينيا إثيوبياتيف نجينيا أمتا سنيتيف هاتون تكرين دلغان تكرين أمالي سنفيني ما تكتكان تشيرشي خيستي بومبي أولتي تانكي أولتي مدفي أولتي يو أتي بي إنفورميشن أركتي رايتي تشيرشي سني وجي مدفي في بومبي هندبر بديسيته واي تشيرشي ده من أمانتي دومي سنجتي فرس مغالا بكا أماني وليك أبو مخيستي ميشا أولتي جاتشو ميشا لولا إيشتي أولتي جاتشو يو أتي رايتي فرس مغالا سن يرتي رايتي دمسستي مال سنجتي مال سنجتي فرس أمتا مغالا دو فده أما بكا أولما جولي دواني جتي شنيني وجه فرسو جرتي جاتشو بكا أولما جولي تبي جولي نوني دوامتي ستيني ما دقا جلموري يا وسخ قلبي تو أين شودن أين تبتن بكا أولما جولي بكا أولما جولي بكا أولما جولي سمال تجرى مد في تانكي جتا أولا مجرى بر من برنوتا خيست مال تجرى سيدا وريغمتوتا خنجاني أبي خبجي أو ديسي برتاو والغي جيتاچو أصفافان جيتاچو أصفاتين جا جيتاچو ردافان نميچي بومبين غبرسيون كنفان إيسا والغي تان سيدا يادنو سنجلت تاني بر سيدا سنجا يو سيدا سني وجدك إن أولي خبجا أمتا تكرايج أبسيجي چوراف سيدا سنجلت إچي يلو والغي تاني بر يو أتي دايتي خانا دويته بر سي وانتي چبسي يو أتي دايتي چرچي دويته إيچي خيستي ميشا أولا سيغالي بكا جولي جلد بكا بيري تاو جلد بكا فرس مغالد دكانا نما جلد بكا يو ميشا أولا نيتي إسام بيرا خيسد أبتني تيجي سد دخاسن يو أتي موفر دويته جولي في بيري دي فرنجين تانا إيو سينتي جيجو أما غا ولي قباتمان إدون دام سموتو ما دبرسو بربادا فيديو تانا أولكايدا موتمان تينيوان كانو قران دقو قبتي شير قدا ولينغا فرنجين أما دينغد دقافة بردايته إسن دوبا جراخا ألولا جتيني قب إيسيتي جرتي وياني أما دينغد مال قدن غازا نوتي إبسا بافنا نجلاها تنجنة إبسا بافنا فردا جتيني إيجا جرّي فرأتي غارة سيني بودا غازا نجلا هتمي جت يوينين أما دبي أسرار رخاية چو ديمتي أبدو دبينا نرسين جتا نبورتو دو فوتيسا غازني دومي جت چويان ماليف أمتا راشين هيرو وان هيرون انقمنو غازني خون نجلا هتمي موتو من كرابنو قبا جت چوتان قلبي فردو دبينا نسينجوتان غازا فودا مساني ساني فودا داجين إبسا إسان باسن كان اللالين نمني ما غرتي خشوة منجرو جيچو غازا دين قد فودا سن أما كم جيچو تان غازني خوني هاتمي هنگي جروني دومي خوصا خيساني دومي مدعوان هرون انقمنو باديات خرايدا قبون دنديني نمني هنگنا بيلوي بيرا هنگنا ريبي تاي هنگنا قديدمي وان اكا گوجوما لولاف guyyuma lolaa kana beerri reeppi taana fakkaatten khaafatee hanga lolli ta'u khaafatee beera eeguu jira way gudeeddaa yoo xiqqoo xiyyitiin takka dhaamte beerri gudeedame beerrichi gudeedame maar khaafatee beera eeguu jira hanga lolli banamu amma mootummaa waan qalbeeffachuu qabu tanaaf ta'an
qabaddu dubbitan tanaaf ta'anii jechuudha gudeedame gaazni dheengaddaanii huunni hatame huun gartee dhume waan Tigree dhiyeessuun hin qabnu jedhanii ganaa rabshaan guddoon ka'uu deemtii jechuudha. Mootummaan maal gochuu qaba? Amma torbaan lama takkaa torbaan tokko takkaa torbaan lama yoo kam guddate faranjiin ibsa baasuu teessi. Daftanii osoo amma faranjiin cal jettee wal ilaalu jirti. Waan Tigreenis dha'u jirtuuf. Gaafa jarri laaffatee Abiyyi funyaan jara kana makkalaakiyaan Itoophiyaa funyaan kana diimeessee isaan caccabsuu ga'e ibsa baasuu ta'an. Sigale Human Rights Watch, United Nations maarree iyyuuf ta'anii jechuudha. Wanta manmarii nageenyaatis ibsa baasuuf ta'a. Mootummaan osoon isaan ibsa kanan baafne hatattamaan. Osoon isaan ibsa kanan baafne hatattamaan torbaan tokkoo fi lama keessatti wanta tana bakka itti godhu qabaa jechuudha. Osoon isaan dubbii isaanii hin eegalle. We are concerned. Nu yaaddeeyse. Lolli Tigree nu yaaddeeyse. Ummanni Tigraay rakkoo keessa kanaaf taa'an booda. Beerri Tigree gudeedame. Maarreen Tigree maal sanirraa maal gudeedan goflola ish. Sayyoo ijaan laalteewu yoo kaafatteewu si ciisa. Maal sanirraa gudeeda. Akka waan namni gartee kaafatee waan goflola tana eeguutti gudeedame. Maarreen gudeedamte. Meetirkishoon gudeedame. Kanaaf taa'anii jechuudha. Sigale. Tanaafuu mootummaan maal godhu lola kana dheereessuun qabu. Dafee torbaan tokko yeroon caalletti dhaa godhee fitu qaba. Game is over. Gaafa isaan ibsa baasuu eegalan. Gaafa isaan gudeedameen as dhufan sheeyxaanni isaan haa gudeedu. Gaafa isaan beerree Tigreen hafnee hundeeda itti guuramaa buleen as dhufan ati dubbii ta'e xumurattee jechuudha. Game is over. Taphni dhumatee jechuudha. Sigale. Dubra Oromoo bireeda lollookoo kanaa namni gudeedu tanneen goflola ifiifuu gonnobbee osoon dhagaa keessa yaatu duydinuu gonnobbaayetana maaltu itti haajamatana gonnobbee ish waraabessinuu isiin nyaatu yoo kararratti sheeyxaanninuu isaan hin gudeedu ilma namaa dhiisi. Gonnobboo itti sheeyxaanni. Hudduun isaaniitu Gabratsiyoon fakkaatti. Tana maaltu isii gudeede? Maarreen gudeedamte? Gudeedamte? Chech! Nama dhabee jira. Sigale? Tanarra akka girrisatti yoo harree hafarsan irra hin jiru. So saniifuu mootummaan keenya wanni qabu godhuu qabu. Arra viidiyoo tana haasa'e torbaan dhufu waan biroo haasa'uu teenya. Torbaan dhufu dhageeffadha. Waan inni siniin juutan torbaan dhufu waan biroo haasa'uu teenya. Faranjiin torbaan dhufu waan birootiif teessi. Yoo hatattamaan waan kana dafanii bakka ittiin goone lolli kun dheerate dubbiin jabaachuu tabirootii as deemaa jechuudha. San gubbarraan biyyattii keessa hongee jira. San gubbarraan hattuun hujii isii hojjechaa jirti. Mootummaan keenya tana hunda quba qaba. Hattoonni akka sirni kun lafa gadi hin dhaabbanne akka abbootiin isaanii deebituuf akka gartee Oromoon adda facaatu akka Oromoo muummicha jibbitu akka gaariitti gartee uummata hawaasa kaan gidirsaa hidhaadhaan qabeenya isaanii saamuudhaan rakkinaan uummata gidirsaa jiran mootummaan kana hunda laalee arga. Tanaafuu ankaniin isin hinju ankaniin isin waywaadhu. Ankaniin isin kadhadhu mootummaan keenya waan kana hatattamaan dafee xumuruu qaba. Osoon faranjiin dubbii siin eegalle. Osoon faranjiin gudeedamee siin eegalle. Osoon faranjiin nabaqaa isaniin eegalle. Qiixee gaddadeenye jechuu osoon hin eegalle. Amba Amaaranyaan Amaaranyaan beeyta rakkoon ta'e isin guddoon tan. Qiixee gaddadeenye faranjiin eegallaan very dangerous. Sigale. Dubbiin jabdu bakka san geenya. So saniifuu mootummaan keenya hatattamaan waan kana dafee bakka itti godhuun dirqama. Lolli kun waa sadiif ka'e. Yoo wayyaaneen qabu lola kana kaaftu taate. Laal siyaasaa keessa yoo baay'isuu qabda. Maaliif yoon baay'atti? Chaansii itti dhuftuuf ati xiinxalu jirta malee ichin jirtu. Rabbiin taane waan fuuldura Rabbi qofaa qaba. Yoo
jechuu qabdala. Yes jettee jala muruun qabdu siyaasaa keessatti. Akkamma girroo baatii lamatti shaneen amma bar baatii jahattiin isin bilisoomsa amma tokko booda wabootuchi keessa ta'a jettee baallama qabdi. Siyaasaan baallama hin qabdu. Yoo jechuu qabdala. Yoo hambifachuu qabda jechuudha. Yoo kan wayyaaneen lola kana eegaltu taate waan takkaaf eegalte. Waan takkaaf eegalte. Marii deemtu tana akka isii tahutti karaas banattee tajaajila ifaa, tajaajila teelee, tajaajila baankii waa hunda waan barbaaddu banattee itti fufsiisuu fi lola kana eegalte takka. Yoo mootummaan eegalte waan isiin lafa guurtu tana haal duree isiin lafa guurtu kana mara haysiisee harka micciiree maritti fiduuf eegalee jechuudha. Yoo sallamaanuun ta'in ka isii dhumaati. Wooma sadeen kanaaf eegalamee jechuudha. Garuu an yaanni kiyya maal irra jira? Ka isii dhumaa kana. Kun ka isii dhumaa ta'uu qaba. Fedhu isiin haa eegaltu, fedhu abbaan fedhe haa eegalu, fedhu lolli kun lola isii dhumaa ta'uu qaba. Wayyaaneen mootummaan keenya waan beekuu qabu. Kan if jala hattuu if jala qabee wayyaanee wajji lola dheereessuun hin danda'amtu. Hattuun ummata hataa jirti. Hongeen ummata dhaabbatti. Ummanni gidirfamaa jira. Kun hidhamaa jira. Kun rakkachaa jira. Keessattuu naannoo Oromiyaa keessa ummanni akkatti jiru mootummaan laalee harkaa jechuudha. Oromiyaa tana yoo harkaan qabaanne Itoophiyaan si harkaan jirtu jechuudha. Oromiyaa irra maaltu jira? Laalee dafee xumuratti godhuun dirqama mootummaa keenyaati jechuudha. Sigale dirqama mootummaa keenyaati jechuudha. Aan hanganumaan jaa. So itti aansuudhaan talola deebinaa jechuudha. Eegaan amma dhaamsaan gana dubbadhee booda talola deebina. Wayyaaneen Jeenaa namni isaan gartee qaqqabu hin jiru. Jaaniiti gartee girrisaan kun hundi asii miidiyaan harkatumaaf. Shaneejii dabalattee bar isin warra Itoophiyaa jaare, isin warra Itoophiyaa gadhaabe, yoo isin hin jiraanne nuti hin jiraannu, gootota keenya jetti illaa shaneen tun. Rabbii jaanu dhaqqaba. Bar nuti laal funyaan Finfinnee jala jirraa jedhanii sigale. Xiqquma yoo isin nuugattuu hitan makkalaakiyaan nurraa kaanaan nuti Finfinnee kontirool goona Abiyyi nuu qabee wantitti isinii fidaa jedhanii. Masaraa yoo hannessanii fanniftanii maqaleen nuu isinii fidaa jedhanii jechuudha. Tigreen kanaa fi waan faranjiin jettuun hunda walii qabattee kaalkulee godhattee lola seentee jechuudha. Lolli ammaa kabara Yohaannisii miti. Kan akkanumatti gartee ijoollee namaa fuutee nama iyyaaftu. Amma maal godhu jirani? Xiyyitiin qaaliidha. Sigalee amma xiyyitiin dirooyintuun faan baay'ee widdiidha. Widdinoo siif gala. Baay'ee qaaliidha. Mootummaan xiyyitii tanatti dha'uu dhiisee bombii rakishatan. Tashaneen faan wanta keessaan horiitu. Tanumatti darbuu eegalee jechuudha. Lolli lola sammuun lolani namni. Dirooyin tokkootu makiinaa isaa walitti dhaabanii maqala irraa eega kaasan hanga gaara Zubul kanatti oloofan tokko qofa. Amma maaltu deemaa jira Feesbuuka keenya jala deemaa laala. Waa'ee jara humna qilleensaa qofa. Warri lafoodhaa sosso'aatu hin jiru. Tokko haallayyaa keessa badee dhufee alloolu jiran malee dalagaa eenyu katti jirumma mee poostii keenya laala gabbu'aanu jala. Warra humna qilleensaati jechuudha. That's it. Ijoolleen tun cal jetteetuma akka dhadhaabbattee wooma dhufaa alloolu jirti jechuudha. Hin jiru. Ganaa kanaa booda lolli dijitaalii ta'uu ta'a. Namni mana taa'ee wal loluu ta'a. Amma teeknooloojiin nama wal dura dhadhaabanii walitti dhaabanii hiriira galchanii. Sigale? Walitti dhaabanii nama fidanii nama ficcisiisan hafee jira jechuudha. Hoggii isaa walitti dhaabanii maqalee tanarraa aswaasan zim zaasi hin jiru jechuudha. Ammaasiis ijoollee namaa biroo guuruu turre jira jechuudha. Soosaniifuu isaanii dhumuu barbaade. Kanaa booda ummata Tigraay, maarree Tigraay,
mitirkishoo Tigraay hudduu Tigraay hajuu hundaa'u Oromoon seenaadhaaf ol kaawwachuu qaba jechuudha. Dheengadda gurbaa hidhamee aaraniiti afaan banan jenne ilaalleef. Arra gurbaan isaan iyyaniif goota keenjanii iyyaniif ala jiraami. Wanni isaan iyyaniif ni eeynaa jechuudha.